Tajaajilli yaalaa ulfa maali? Qabiyyeen isaa hoo maal fa'a? Bu'aan isaa hoo? Dhiyeessa kana keessatti gaaffilee kanaaf deebii quubsanii argattu. Walaabuu Tube like, share, subscribe gochuun irraa fayyadamaa itti dhihaadhaa. Tole, akkam jirtu? An barsiisaa Mujii Abdullaan jedhama. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Kolleejjii Fayyaa Goobbaatti barsiisaadha. Asirratti har'a mata duree baay'ee murteessaa ta'e, mata duree hundi keessan irraa fayyadamtan preconception care yookaan ammoo tajaajila yaalaa ulfa duraa, tajaajila takka qorannoo ulfa duraa isa jedhu irratti waliin mari'annaa. Mata dureen kun baay'ee murteessaa, kan waa hedduu irraa argattan, kan waa hedduu irraa barattan, keessatti of laaltan, jireenya keessan keessatti itti fayyadamtanidha waan ta'eef itti dhihaadhaa isiniin jenna. As keessatti kan laallu tokkoffaa maalummaa qorannoo ulfa duraa, lammata barbaachisummaa qorannoo ulfa duraa fi sadaffaa qabiyyeensaa maali waan jedhu kana waliin ilaallaa. Sirnaan xiyyeeffannoo guutuudhaan hordofaa. Akkuma maqaan isaa ibsu tajaajilli takka qorannoon ulfa duraa, tajaajila yaalaa ulfa duraa jechuun qorannoo baay'ee murteessaa fi haala fayyaa waliigalaa ulfa dura madaaluuf godhamudha. Warri wal fuudhe takkaahu warri weedlookii tokko keessatti argamu sun ulfi kan uumamu weedlookii keessatti jennee waan amannuuf warri gaa'ilaan gaaddisa tokko jalatti walitti qabame sun haa turuu haa dafuu ilma argachuunsaa ilma argachuudhaaf yaaduunsaa waan hin hafne jechuudha. Gaafa ilma argachuudhaaf yaadu cal jedheetuma gaafuma ilmi argame argachuu qofa osoo hin taane qophii barbaachisu gochuutu irraa eegama. Gara fayyummaatiin haalli fayyaa kootii maal fakkaata? Ulfa jechuun waan guddaadha. Dubartiin takka shamarri takka gaafa ulfaa'uudhaaf murteessitu gaafa ulfaa'uudhaaf deemtu or warri bultiidhaan gaaddisa tokko jala jiran sunniin ilmoo argachuudhaaf gaafa murteessan cal jedhaniitum itti deemuun qabanii jechuudha. Deemanii qorannoodhaan haala fayyummaa isaanii, qophaa'ummaa isaanii, ulaagaa guutuu isaanii ilaaluu danda'uu qabu. Kanaafuu qorannoon ulfa duraa, tajaajilli yaalaa ulfa duraa kun qophaa'ummaa shamarri takka dubartiin takka ulfaa'uudhaaf qabdu kan ittiin qorannu, kan ittiin ilaallu. Ulaagaa guutuu fi guutuu dhabuusii kan ittiin adda baafannu qorannoo itti yaadamee sagantaadhaan deemamee taasifamuu jechuudha. Biyya keenya keessatti haalli kun hin baratamne. Akka fayyaa addunyaatti garuu istaandaardii tajaajila yaalaa keessaa isa tokko jechuudha. Ulfaa'uu dura dubartiin takka deemteetoo qoratamtee haalli fayyaa kootii maal fakkaata ulaagaa guutamuun guutu ulfaa'uudhaaf haala dandeessu irra jiramu miti waan jedhu deemtee adda baafachuu qabdi. So tajaajilli yaala ulfa duraa kun qorannoo baay'ee murteessaa ta'e itti yaadamee saganteeffamee yeroodhaan yeroo tokko miti. Fakkeenyaaf isa jalqabaa ulfaa'uu dura qofa deemtee kan dhiiftu osoo hin taane yeroo itti daa'ima argachuu yaadan hunda dursitee yoo xiqqaate ji'oota 3 hanga 4 ulfaa'uu dura dursitee qorannoo guutuudha jechuudha. Haala fayyaa waliigala isii kan ittiin ilaaltu, kan fayyummaa isii ittiin madaaltu, ulfaa'uudhaaf ulaagaa guutamuun guutuu kan ittiin of laaltu jechuudha. Kanaafuu qorannoo baay'ee murteessaa fayyaa haadhaa qofa osoo hin taane fayyaa daa'imaa irrattis fuulduree haadha fi daa'imaas murteessuu keessatti gahee guddaa akka qabu. Akkuma beekamu haalli haati takka gara ulfaa ittiin dhuftu akkaataa itti haati sun ulfa keessa turtuu fi ulfa keessaa ittiin baatu murteessa. Fayyummaan isii qixa sirrii ta'een ilaalamee madaalamee ulaagaa guuttee gara ulfaatti kan seentu yoo taate haala gaariidhaan of course waan waliigalaa kan beeku rabbii sadarkaa fi xiinxala yaalatiin ilaalamtee qixa amma jennu kanaan madaalamtee gara ulfaatti yoo seente haati takka carraan isiin nagayaan ulfa sana keessaa bahu, carraan isiin nagayaan deettee daa'ima sana fayyummaa daa'imaas ittiin eeguudha baay'ee olaanaa jechuudha. Kanaafuu dhimmi tajaajila yaala ulfa duraa takkaahu qorannoon ulfa duraa kun dhimma haadhaa qofa osoo hin taane dhimma daa'imaaf dhimma dhalootaati jechuudha. Isa kana qixa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha.
Itti aansuudhaan bu'aan isaa maali waan jedhu gabaabinaan ilaalla. Bu'aan qorannoo ulfa duraa kun maali inni? Egaa bu'aalee hedduu ibsuun hin danda'ama. Keessumaayyuu rakkoolee fayyaa dhukatoo yeroon adda baasuu fi yaaluuf. Uffannee gaafa deegnu nuti fayyaa dhufiin jechuu dandeenya. Ija fayyaatiin, ija tajaajila yaalattiin garuu ulaagaa haati sun ulfaa'uudhaaf ulaagaa guuttimuu miti waan jedhamu xiinxallamuu qabaa jechuudha. Kanaaf rakkoolee dhukatoo nuti ofitti hin beekne, rakkoolee fayyaa nuti ofirraa hin beekne carraa ittiin detect goonu, carraa ittiin dursinee itti adda baafnu. Rakkooleen sun dursanii adda bahan taanan usuu rakkoo hammaataa hin geessisin complicated osoo hin ta'in dursanii furamuudhaaf carraa uumu waan ta'eef rakkoolee fayyaa dhukatoo adda baasuudhaaf akkasumas yaaluudhaaf carraa uumaa jechuudha. Gama fayyaatiin ulfaa'uuf ulaagaa guutuu fi guutuu dhabuu madaaluuf gargaara. Eeyyeen fayyaa qabeettiidha haala garaagaraatiin wanni isin ofirratti beektuun jiru, okay? Garuu immoo guutumatti ulaagaa guuttimu miti wanni jedhamu madaalamuu qabaa jechuudha. Meekaanizimii garaagaraatu jira. Dhibee qofa miti wanni ilaalamu. Body mass index wanti jedhamu jira. Okay, safartuu tokko, indikeetara tokko jechuu. Kanaafuu gama saniinis ni ilaalama. Madaala ulfaatina haadhaa fi hojja haadhaa waliin madaalchisuudhaan haati tun shamarri tun ulfaa'uudhaaf ulaagaa guuttimu miti waan jedhamu gama fayyaatti dabalee bifa saniinis haalli itti ilaalamu jira jechuudha. Akkuma sana rakkoolee fayyaa ittisuuf yaaluu fi odeeffannoof fayyaaf carraa uuma. Odeeffannoolee fayyaa gara ulfaatti kan deemtu. Ulfa jechuun waan guddaa, okay? Qophii guddaa kan barbaachisu. Qaaman, sammuun, waa hundaan qophii kan barbaachisu, tasgabbii kan fiisisuudha. So odeeffannoo barbaachisu akkamitti rakkoolee garaagaraa irraa ofii fi daa'ima gadaamessa isii keessatti baachuudhaaf deemtus rakkoo irraa ittisuu akka qabdu carraa ittiin odeeffannoo fayyaa hedduu ittiin argattu uumaaf jechuudha. Akkuma sana carraa hir'achuu qaama daa'imaa or birth defects, neural tube defect kan jennuun kan yeroo hedduu qaamni daa'imaa akka hir'atu taasisu dugunguruu irratti banaan akka uumamu takkaahuu daa'imman mataa guutuu hin qabne, okay? Buqqeen mataadhaa kun akka malee hir'atanii hin jirre anencephalii inni jennuun or spinal bifida inni jennuun wantoota rakkoolee akkas akkasii sana carraan rakkooleen akkasii uumamuudha akka gadi bu'u taasisaa jechuudha. Carraan rakkoolee hir'achuu qaama daa'imaa akka gadi bu'u taasisa. Fayyaa haadha fi daa'imaa fooyyessuuf akka waliigalatti fayyaa haadha fi daa'imaa fooyyessuuf shoora olaanaa qaba. Inni amma jennu isa kanneenii jechuudha. Carraa hir'achuu qaama daa'imaa yookaan neural tube defect fi kanneen kana fakkaatan hir'isuu keessatti gahee olaanaa qaba. Faayidaa guddaa qaba. Inni kun akkuma argitan mataan daa'imaa silaa guutuu kana kan ta'uu qabu hir'ateetu kan dhalatu. Okay, hir'ateetu kan dhalatu. Inni kun akkuma argitan asitti rakkoo qaba. Gama biraatiin immoo kan dugdi sirnaan hin cufamin takkaahuu wanni wahii dugda irratti baheetiin hin dhalatu jiraachuu danda'a. Rakkooleen kunniin walumaa galatti ulfaa'uu dura deemnee tajaajila yaalaa argachuudhaan wantoota nurraa hir'atan yoo jiraate keessumattuu immoo vitamin B or folic acid isa jedhamu fudhachuu eegaluu dhabuurraa kan ka'e rakkoolee uumamanidha jechuudha. So shamarri takka dubartiin takka ulfaa'uudhaaf yommuu karoorfattu ji'a 3 hamma 4 dursitee deemteetoo qorannoo gochuu danda'uu qabdi. Qorannoo gootees hanqina vitamin B kanneen kana furuudhaaf vitamin B supplementation fudhachuudhaan rakkoolee akkanaa kanarraa ofii fi daa'ima ofillee baraaruu danda'uu qabdi. Rakkooleen kunniin uumamuu kan danda'an rakkooleen duratti ilaalle neural tube defect, spinal bifida jennee kanneen ilaalle kunniinis kan uumaman yeroo kanaa jechuudha. Gama biraatiin yeroon itti haati takka keessumattuu akka biyya keenyatti tajaajila ulfaa itti eegaltu immoo ulfooftee erga ulfaa'uu isii bartee booda keessumattuu naannoo 12-14-16 sana booda jechuudha. Hordoffii ulfaatiif gara mana yaalaatti yeroo jalqabaatiif kan deemtu almost 16 akkas toora sana. Yeroon kun immoo yeroo itti
qaamni daa'imaa orgaanonni maashaaliin qaama daa'imaa almost itti hojjetamanii xumuramanii jechuun ni danda'ama. Rakkooleen duratti jenne sunillee yoo ka jiraatan taate yeroo itti uumamanidha jechuudha. Kana maaltu fidee banatu jira. Bana akkamii tokkoffaa yeroo itti silaa foolic acid yookaan vitamin B9 haadhaaf itti kennamuu qabu yeroo kana dura ture. Hordoffiin ulfaa kan eegalamu immoo shaakalli biyya keenyatti jiru haati erga ulfaa'uu isii bartee booda torbee 14-16 booda. Okay, minimum torbee 12 booda. So gidduu kanatti yeroo silaa qorsa barbaachisu waan rakkooleen sunniin akka hin uumamne barbaachisan itti fudhachuu qabdutti mana yaalaa hin deemtu jechuudha. Qaawwa kana cufuu qabnaadha kan jechaa jiru. Kana keessatti I think mootummaan itti hojjechaa jira. Labsii tajaajila yaalaa ulfa duraa kana ittiin gaayid godhu bara darbe 2024 baasee jira. Magaalota gurguddoo keessatti tajaajilli kun ni jira. Dhaabbilee fayyaa tokko tokko keessatti ni jira. Haa ta'u malee bifa wal fakkaatuun dhaabbilee fayyaa hunda keessatti kennamaa hin jiru. Inni kun adeemsa keessa akka lafa qabatu abditu jira. Garuu immoo dubartoonni maatiin dhimma dubartootaa qofaa miti dhimmi kun dhimma maatii guutuuti. Dhimma kana barbaachisummaa isaa yoo hubatan at least yoo danda'ame ulfaa'uu dura ji'a 3 hamma 4 dursanii folic acid kana fudhachuudhaan haala fayyummaa isaanii waliigalaa madaalamuu danda'uu qabu. Haala fayyummaa isaanii baruu qabu. Yoo sun hin danda'amin ammoo akka ulfooften torbee silaa hordofin itti eegalamu sana osoo hin eegin dursitee deemtee tajaajila kanneen kana argachuu qabdi jechuudha. Rakkoolee kanneen kana bifa kanaan hir'isuun ni danda'ama. Gama biraatiin xiinsammuu haadhaa ulfaaf qopheessa. Dhaqxee ogeessa faana dubbachuun, ogeessa faana mari'achuun, haala fayyaa isii sana madaalamuun, ilaalamuun haadha takkaa, shamara takkaa xiinsammuu shamarri sun haati sun ulfaa'uuf qabdu sirriitti qopheessaaf jechuudha. Kunuunsa isiin ofii fi daa'ima isiitiif gootuuf sirriitti isii qopheessaa jechuudha. Shaakala jireenyaa fayyaa buleessummaa takkaahu healthy lifestyle cimsa. Ni gorfamti, odeeffannoo barnootaa argatti, akkaataa itti of eegdu argatti. Haasa'aa sanirraa wantoota garaagaraa wantoota fayyummaa isiitiif barbaachisan hedduu argatti. Kanneen kanarraa healthy lifestyle shaakala jireenyaa isa fayya buleessa, isa fayya qabeessa ta'e akka hordoftu taasisaa jechuudha. Rakkoolee yookaan complicationii fi baasii yaalaaf bahu xinneessa. Dursitee dhayitee qoratamuun, dursitee dhayitee haala ofii beekuun rakkoolee amma jenne kana kan isii fi daa'ima irratti illee gahuu danda'u kana hambisuudhaan, xiqqeessuudhaan hammuma sana immoo baasii yaalaaf bahu, baasii rakkoolee sanniin furuudhaaf bahu hir'isaa jechuudha. Fayyaa hawaasaa fooyyessuun lammiilee fayya buleeyyii uumuuf gargaara. Akka biyyatti akka hawaasatti immoo shaakalli kun gaafa cimu, shaakalli kun gaafa bal'atu namoonni dubartoonni ulfaa'uu barbaadan hundi dursanii deemuudhaan haala fayyummaa isaanii ni qoratan taanan. Akkasumas immoo rakkinoota amma daa'ima irratti uumamuu danda'an kana hanqisuudhaaf tajaajila barbaachisu ni fudhatu taanan carraan rakkooleen kun hawaasa keessatti uumamuudha hammasuma gadi bu'u. So gama biraatiin hawaasa dhaloota fayya buleessatu uumamaa jechuudha. Dhaloota fayya buleessa uumuu jechuun biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Guddina biyyaatiif baay'ee murteessaadha. Galma waloo mirkaneessuudhaaf, galma waloo itti dhaqqabuudhaaf baay'ee murteessaadha. Faayidaa gurguddaa qabaa jechuudha. Fayyummaa dhalootaa, dhaloota fayya buleessa uumuu keessatti, fayyummaa haadhaa mirkaneessuu keessatti akkasumatti shoora olaanaa qaba. Tajaajilli kun, tajaajilli yaala ulfa duraa kun maali wanti inni hammatu? Akka waliigalatti tajaajila yaala ulfa duraa irratti yoo xinnaati qabxiileen kunniin tuqamuu qabu. Haati takka tajaajiloota kanneen kana argachuu qabdi jechuudha. Inni jalqabaa qorannoo dhukkuboota garaagaraa haalli fayyummaa isii maal fakkaata? Dhibeewwan garaagaraa kana ni ilaallaa jechuu qabaachuu dhabuu isii. Keessumattuu dhukkuboota hin daddarbine kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa, hanqina dhiigaa yookaan aniimiyaa isa jennuun aniimiyaa kana faana maal fakkaatti waan jedhu ilaalamuu qabdi. Because rakkooleen kunniin yeroo kamiyyuu rakkoo ulfaataadha. Haa ta'u malee
yeroo ulfaa yookaan uumaman taate rakkoolee kanneen kana qabattee haati takka ulfa keessa kan seentu yoo taate rakkooleen sun daran hammachuudhaan fayyummaa haadhaa fi daa'imaas rakkoo hamarra buusuu danda'u. So dursanii qorachuudhaan sadarkaa isaanii beekuun yoo bilisa taate bilisa yoo ka jiraatu taate mootu maaneej gochuun to'achuun hordoffii dhiyootti akka gootu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Hamma danda'ame erga inni maaneej ta'ee booda erga inni to'atamee booda gara ulfaatti seenuu kan qabdu jechuudha. Akkuma sana madaala body mass index eeyyeen ulfaatinnii fi hojja haadha sanii ulfaatinni haati sun qabduu fi hojja haadha sanii waliin madaalamee body mass index isa jennuun kanaan ni madaalama. Ulfaa'uudhaaf geettuudha moo underweight moo okay takka ulfaatina gahaa hin taane qabdi moo or ulfaatina hamma barbaadamu ol qabdi waan jedhu adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataanis dhibeewwan daddarboo ta'an haala garaagaraatiin sexually transmitted infection ta'uu danda'u okay pelvic inflammatory disease kanneen jennuun ta'uu danda'u dhukkuboota daddarboo ta'an faana maal fakkaatti dhibeewwan akka cobxoo fanxoo HIV fi kanneen biroos qorannoodhaan adda bahuu jechuudha. Rakkinoota furamuu danda'an yoo qabaatte immediately yaala eegaltee akka furaman gochuu erga furaman booda gara ulfaatti akka dhuftu gochuudha. Kan hin furamne yoo ta'e immoo maaneej gochuudhaan akka rakkinni sun ulfa faana hin hammaanne akka rakkinni sun gaafa ulfooftu itti hin hammaanne to'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So jalqaba irratti qorannoolee fayyaati qorannoo dhibeewwan garaagaraa faana qabdu ni taasifamaaf. Inni lammataa madaala amalootaa fi shaakala yaachisoo or risky behavior shaakala amaloota yaachisoo ta'an or risky behavior qabdi moo hin qabdu. Akkuma duratti jennee alkoolii dhuguu, tamboo xuuxuu, jimaa qaamuu fi rakkoolee garaagaraa araadota garaagaraa qabdi moo hin qabdu haati takka waan jedhu sirriitti xiinxalluun baay'ee barbaachisaadha. Inni kunis akkuma san haadha fi daa'ima irrattis dhiibbaa inni fidu hamaadha waan ta'eef dursitee maaneej gochuu danda'uu qabdi jechuudha rakkoolee kanneen kana kan qabdu yoo taate. Sadaffaa madaala fayyummaa sammuu haalli waliigala shamara sanaa dubartii sanaa maal fakkaata gama sammuutiin fayyummaa sammuutiin yoo danda'ame ogeeyyonni saayikaatiristii or ogeeyyonni saayikoolojistii akka laalan ni barbaadama. Miti taanan garuu ogeessi midwaayifarii or ogeessi tajaajila yaalaa isiidhaaf kennu wantoota kanneen kana xiinxalluu madaaluu danda'uu qaba jechuudha. Tasgabbii qabaachuu isii. Tasgabbii qabdi moo miti gaafa haasoftu gaafa ogeessa faana communicate gootu tasgabbiin isii maal fakkaata. Sodaa fi dhiphuu okay anxiety isa jennuun kana sodaarraa maal fakkaatti wanni sodaattu jira wanni isii dhiphisu jira or mukuu depression isa jennuun mukuu hamaa keessa kan jiraatu yoo ta'e rakkoo wayii agarsiisaa gara yaalaa gara tajaajila yaalatti qajeelchuun takkaahuu saayikaatiristootatti qajeelchuun or saayikoolojistootatti qajeelchuudhaan tajaajila yaalaa gahaa akka argattu gochuun baay'ee barbaachisaa. Yaada tasgabbiin ibsachuu danda'uu fi kanneen kana fakkaatan xiinxalluun barbaachisaadha. Okay? So yoo xinnaate dhimmoota kanarratti ulfaa'uu dura haati takka madaalamuu danda'uu qabdi. Dubartoonni tajaajila ulfaa hordoffii ulfaa gaafa taasisan ogeessonni kenna of course waan isaan irraa eegamu ni baay'atu garuu immoo sababa tajaajilaman itti baay'atuuf weetii dubartootaa qofa kan madaalan. Weetii madaaluun waan tokko ta'e ulfaatina isaanii madaaluun waan tokko ta'e garuu immoo ulfaatina ilaallee too ulfaatina hamma ta'e waan dabalteef qofa ulfaatina madaallee ulfaatina hamma ta'e waan dabalteef qofa gaarii jirtaa jabaadhu akkanumatti itti fufi jechuu osoo hin taane ulfaatinni sun kan madaalamuu qabu body mass index haadhaa faana hojja isii faana kan madaalamuu qabu. Okay? Kiiloo waan dabaleef waan hir'ateef miti. Gaarii takkaahu gaarii miti kan jedhamu. Yeroo ulfaatina haadhaa fi hojja haadhaa waliin madaalchisuudhaaf ulfaatina haadhaa fi hojja haadhaa waliin madaalchisuudhaan safara body mass index sana adda baasneetu haala gaarii keessa jirta takkaahu wantoota hafuutu jira or kan hir'isi jennaan malee ulfaatina waan dabalteef qofa yookaan ulfaatina waan hir'atteef qofa gaariidha yookaan gaarii miti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Ogeessonni keenya asirratti
of eeggannoo gochuu qabu. Of course hin beekan jechuudha miti garuu waan beeknu hawaasaaf hin kenninu taanan rakkoodha. So fakkeenyaaf haati ulfaatina kiiloogiraama 50 qabdu takka haati ulfaatina kiiloogiraama 50 qabdu takka hojji isii meetira 1 fi seentimeetira 52 yoo kan ta'u taate takka hoo meetira 1.52 yoo kan ta'u taate body mass index isii ulfaatina kana hiruu hojja haadha square goone hojja haadha square gochuudhaan hirraanii kiloogiraam per meetira square dhaan ibsamaa jechuudha. So waliigalatti ramaddiin body mass index bifa kanaan kan kaa'amu 18.5 hamma 24.9tti normal jennaan irra caalatti haadhonni ulfa ta'uu dura akka qabaatan akka horatan kan barbaadamu body mass index isa kana jechuudha. Isa 18.5 hamma 24.9 kana. Yoo 18.5 gadi kan ta'u taate underweight ulfaatina xiqqaa qabu jennaan. Ulfaatina gahaa hin taane. Okay? So shamarran ulfaatina gahaa hin taane qabatanii gaafa dhufan okay ulfaa'uu dura ulfaatina isaanii sana akka sirreeffatan haala soorataa isaanii akka fooyyessan itti himuudhaan akkuma jenne ji'a 3 hamma 4 dursaniiti dhufanii tajaajila yaalaa ulfa duraa kan argachuu kan qabani yeroo sana keessatti ulfaatinni kun body mass index isaanii kan akka mijjatu akka sirratu erga godhanii booda gara ulfaatti seenuu kan qaban. So inni kun gahaa miti jechuu underweight inni jennuun. Inni kun waliigalatti ni murteessaa osoo hin taane agarsiistuu tokko elementii tokko akaakuu tokko jechuudha. Body mass index inni jennuun kun wantoota guutamuu qaban keessaa wantoota ilaalamuu qaban keessaa isa tokko. Inni kun akkuma jenne 18.5 gadi yoo taate underweight jennaan ulfaatina gahaa hin taane qabdi. 18.5 hamma 24.9tti immoo sirrii yookaan isa normal jennuun jechuudha. 25 hamma 29 tuqaa 9 or hamma 30tti kan jiru overweight ulfaatina hamma barbaadamu olii. Okay? Ulfaatina hamma barbaadamu oliiti. 30 fi sanaa ol yoo ta'e immoo ulfaatina baay'ee guddaa ta'e. Okay? Ulfaatina baay'ee guddaa ta'een ulfa keessa seenuun takkaahuu ulfaatina baay'ee guddaa ta'e kana qabatanii ulfaa'uun haadha fi daa'ima irrattis rakkoolee garaagaraa fiduu danda'a. Daa'imni akka malee akka guddatu gaafa dhalatu rakkoo garaagaraatiif haadha akka saaxilu ta'uu danda'a. So rakkoo mataasaa qaba jechuudha. Underweight illee rakkoo mataasaa qaba. Overweight illee rakkoo mataasaa qaba. So rakkoolee sanniin sana rakkoolee kana wajjin wal qabatanii dhufan sana hir'isuudhaaf haati hamma danda'ame body mass index isii normal range kana keessa ta'uu qaba. Isa kana ogeeyyoonni keenya qixa sirrii ta'ee laaluudhaan hojjaa fi ulfaatina haadhaa wal madaalchisuun body mass index isaanii laaluu xiinxalluu hiika itti kennuu fi sanarra dhaabbachuudhaan wantoota haadhonni gochuu danda'an itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Akka waliigalatti qorannoo ulfa duraa kana tajaajila yaalaa ulfa duraa kana gochuudhaan rakkoolee yeroo ulfaa yeroo dahumsaa fi itti aananii dhufan hedduu hir'isuun hin danda'amu. Qorannooleen bahan akka agarsiisanitti tajaajila yaalaa takkaa'uu qorannoo ulfa duraa kanaan rakkoolee hir'achuu qaamaa kanneen duratti jenne neural tube defect anencephaly mataan daa'imaa xiqqaachuu takkaa'uu jiraachuu dhabuu sanii fi dugunguruu irratti banaan uumamuu takkaa'uu dugdarratti rakkoon dugunguruu dugdarratti rakkoon uumamuu kanneen kana parsantaa 70 hamma 80tiin hir'isuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu haadhonni shamarran dubartoonni ulfaa'uu dura tajaajila yaalaa kana tajaajila qorannoo ulfa duraa kana gochuudhaan fayyummaa keessan eeggachuu qabdu. Kana jechuun dhimma shamarranii qofaa miti. Tajaajilli yaala ulfa duraa kun dhimma shamarranii qofa miti. Dhimma ilmaaniiti, dhimma maatiiti. So dhimma abbaa warraatis jechuudha. Sagantaan keenya kana fakkaata. Torbee maloota ittisa ulfaa kan uumamaa fi namtolchee gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Chaanalii keenya like, share, subscribe gochuun maatii ta'a. Gaafii fi yaada yoo qabaattan nun gahaa waan hordoftaniif galatoomaa.
Thank you.